والله قابيتي تتبقى زم جتة challenge kuma dhibba shanii kun innante jireenya kenna wayii hin jijjiirnu maan mee maal gooti mee kumni dhibba shan Itoophiyaa maal gooti namni bar kuma dhibba kuma miliyoona takka Itoophiyaa ganna ga Itoophiyaa irra bahan jiru miliyoona takka Itoophiyaa ganna ganii bar Itoophiyaa irra bani Dubaay dhufaa jiranii bar Itoophiyaa irra miliyoona takka ganna ganii Kuwait deemaa jiranii bar kumni dhibbi shan yoo argate mee anaamaan naa gooti asliidha maal gooti mee yeroo ma arganne maan nu gooti maan nurraa hir'istiin maan nu dabat يوم أرجعني بر ما نروح دبت فولونكم هدبا يسنقطن سلوسو فيديو ويقول لك كيفمه سينقله فيديو ويقول لك كيفمه فيديو وي فارالي باي وان فيديو لما صدرت فولون قدام مو جل أكتساتت مرنا تقطع كفاية يرولته فيديو تقرأت مليانة تكاوي فلا لم يفولو أرجع هايتو مليانة تكاوي أكتسا أكتشرّايتو مليانة تكاوي فلا لم فولو رت أرجع هايتو سينقله مسكينة كنو كبسلا مسكينة تكنو كبسلا فولو ما كنا سلا مسكينة تكنو كبسلا كنا هذا شانه تونجا جود إلمان تسنى مشان أرجعني شامبادته مردمان إسي كلامه سنقله سبيل لجرا إسي كيسا أوفا إسي كيسا سبيلا تجرا جورا هنور إسي كيسا هنوران كبدو هنورا كيسا كلاني باسني جرا إسي كنا كنا تتبع تأيه جود تبع كنا كيسا كنا سبيل لكيسا قالي أكنا تهنور إسي تيجي مردمان إسي جدو سبيل لجرا يجود سنقله أكنا تسبيل لكيسا جد ده بدرا إيش إيجتاني في كم أدبشنا ككنوف جوتن أتياس challenge سنو مقايسين كنامي मैं morally مرقدة نمني بروليا كchallenge كنوف نمني بروليا كsupport قولتني follow قولتني فكين يبغى دا استديو مقا هذا شانيتين كنامي إيش مسكينة كرسنا متوكو أكاونتي ميك الرق جبدة أكاونتي ميك الرق جبدة هذا شانيتن نمني ركضوا مالي جنا ما فوت هاي هم بقول جويا ميك أنا ما قدي جويا ميك تتني أعرف سيدنا أنا سلالو تنجرو إجولة سي دمتني تين أبو أكون أبان الرادو إجولة سي دمتني وامر بعدين جيران إنجرتني أكبر بعدين يا رب سانجرتني جدي ما بوت يران إنجرتني نمني جالته جدي تاي بويا جكان كيفو كاركي خالي سلاي بيدفنو هذا لاي بيدفون في نمني وصو دبرتي في وصو أرجتي وصو كباتي جتو ركنا في دبنا تويو كاركي خالي ساتين لاي بينما في دايتو سن مور سن رجالي تيني إجنا ما أبو تيسي نما بوتشيس Haddo sila osoo jireenyi taatee jette osoo abbaan manaa isii sun kabajaan bira jiraate osoo jireenya gaarii qabaatte osoo jireenya wayii jireenya bareeddoo akka kan keetii san harkaa qabaatteeti siigalee ol deebitee ilma ofii sun jechuudha kaameraa jala ol qabdee jechuudha sangalee ija keessan jala kana jala ol qabdee kaameraa isii san ijoollee ofiiyyuu laaltee hin quufne san tan ofiiyyuu waliin qoostee waliin taphattee hin quufne tan ija kaameraa afoo hadda ooltu san jechuudha kaameraa jala akkana ol deebifteetiini adabattee mana keessa bishaan kan gaarii firiijii keessaa fuutee dhudde eesii bareedaa keessa waliin tettee firaashii bareedaa irra waliin ciiftee jaarsoo fi waliin gaggammaddee axxaaxxamtee jiraachuu barbaadde jechuudha akkuma kiyya akkuma kan kee jechuudha hanqisa ijoollee shan argatte malee yookaan ammoo geettee dhala geettee jireenya geessitee ijoollee shan sun keessaan baane jechuudha rabbi fuudhee bakka takkatti shan kenneef chaalenjiin sun maqaa isiitiin kennan bar yaa Allah yaa Karim jedhee hirriba irra dhabee jechuudha gizee kana cufe san laayivii seenee gizee asitti viidiyoo hojjedhe sanarratti viidiyoo hojjedhe yaa Allah yaa Karim jedhee 50 gahe chaalenjii san 50 gahe akkaawuntii fudhatanii jechuudha asini galee chaalenjii san irra hojjettanii fi ka haadha shaneetan gaafa haadha shaneetii kennamuu qaba haya kennamuu fi qaba kunooti kanallee dabalataan gargaartee irratti haa hojjettu kuma dhibba shanii kunooti maqaa haadha shaneetiin jedhee kenne sila sunummaa nu galataa bar hoolota jedhee guyyaa san wayii isin tuffatee ba guyyaa san hoolota jedhee isin hin tuffanne bar dheengadda aarii afaanii baate malee osuma beeku mure akkasin biyyoota arabaarra jirtan biyyoota arabaarra teettanii koomentii isin barreessartan osuma beeku kabajaa teessanii fuudhe chaalenjii san kuma dhibba shan san kenne malee fuunye xiyyitii fuuna qabdanii irraan fuune kenne galatoomi teenkiiwutu malaani jechuudha dheengadda dogongora sana irratti saasanitti badii dhiifama isin gaafate teenkiiwutu malaani jechuudha jibbaa haadha faateetiif asli irraa qabdaniif deemtanii isa mata gaggommisuummaa barbaachisa sunimmoo leela xilaachaan jibbaa biraa qabdan jechuudha warra dura chaalenjii mormaa ture jechuudha
warra akkamitti haadha faateetii fi asliidhaa kennama jedhaa ture jechuudha. Haadha faateetiif aslii kana rabbiin irraa dabarsa'uu jedhe irraa jijjiiramuu jedhe birriin kun 500 waallee nuun gootu waallee nuun dabaltu. Sinii galee waallee nuun gootu waallee nuun dabaltu. Wanni isin nuun dabaltu tokko hin jiru. Nama fakkeenyaaf nama chaalenjii sana hin arganne naaf hin kennamne jechuun guyyaa muraasa naaf eeggadhu naan jedhan okkee jedheen jedhis naaf kennamus naaf kennamuu baatus raasuu guddaadha. Kanaanii miti jiraadhee kana ga'eedha. Gin namni keenya akkaataan keessan baay'inaan jaba keessattuu namoota gurguddaa hedduu isin laalu jira. Warroota ijoollee xixiqqoo ol gajitanii gastee ol gajitanii dubbii qosqostan nagarii baxabbattan nagarii barbaaddan. Nagarii barbaadan ol galchanii ijoollee gastiirra ol galchanii nagarii qosqosan dubbii akkana goggodhanii jala kutanii ijoollee naasofte jedhanii mi'ooti qabatanii taa'an. Maali gadaan gabbayee hoolaa jechuudhaaf asiin dura lubbuu keessa walirra dhaabattaniitiin billahaan rifeensa walirraa ciruu wayii tareemaa muka walirra guuru wayii tareemaa. Gabbaatanii garbuu sha'iira garbuu fardaaf keetta wal nyaachisuu tareemaa jechinni deengadda jedhe. Maal marga wal nyaachisaan turre dhagaa wal nyaachisaan turre midhaan dheedhii wal nyaachisaan turre afaanii wal fincaanaan turre sawwayii tareemaa jechinni deengadda jedhe. Isinuu sanirraa dhiifama isin hin gaafachiifne. Lubbuu ilmaan meeqaa nyaattanii lubbuun nama meeqaa hillim goosiftanii asumarra teettanii wanno hin jenne. Nama meeqa lubbuu isaatti taphatanii miskiina meeqa lubbuu isaatti taphataniitiin asumarra teettanii bokkisaan jirtanii feemasoota kenna jedhanii nu hin fammasne maa. Lubbuu nama meeqaa balgalaafattanii hin fammasne. Lubbuu nama meeqaa irra deemtanii hin fammasne. Jechi kaleessa inni jedhe sun wayi kana caale bar kanan caalle bar gabbatanii lubbuu ilma namaa irra deemtanii ilma haadha miskiina qarbi dabaltanii kaasiin dura isin albeedhaan akkanatti rifeensa gogaa irraa haaddan sun hadda jiraa fi hin jiru lubbuu isaa eenyu beekame naa himame. Isinuu inuma jirtan ilmaan harka dhiigaa jechuun warra nadhateettanii ajandaa ho'isaa jirtan kunniin. Albeedhaan rifeensa gogaa akkasitti osoo dhiinni as keessa irraa gadi yaa osoo inni u'uu jedhu akkasi irraa haaddan sun hadda lubbuun hin jiraaf hin jiru eenyutu isa beeka. Kan akkasi gatteessiftanii midhaan fardaa nyaachiftan sun hadda lubbuun hin jiraaf hin jiru eenyutu isa beeka. Kan isin fiddanii muka duubaan itti gurtanii katanii keessaa fuutan sun hadda lubbuun hin jiraaf hin jiru eenyutu isa beeka. Ka gaafa Walloo, ka gaafa Arsiif Jimmaa, ka gaafa Arsiif Harargeedhaa. Hin jiramoo hin jiru eenyutu isa beekaa jechuudha namoota kanneen. Isinuu inuma hin jirtanii ilmaan harka dhiigaa. Isinuu inuma hin jirtanii warri gumaadhaa jechuudha. Baadiyaan arabaa haalaa qoftu kan sababa keessaniin biyyeen isa nyaatte. Jecha dhadheen gaddanii jedha isa wayii caaleetii miti jechuudha. Bakka maal haa goonu akkama haa taanu akkamitti haa balleessinu maal haa baqa jibbaa ajandaa godhachuu. Anammoo isin hin beekaane warra asirra waliin oolu ni beekaane. Hadda maal haasofnu hadda maal godhannu jettanii gabbaatan. Gugurdaa isin jala taa'ee dubbii tuqeetiin gastii keessa isinii taa'u sheekaa qeesii kenna jechuudha. Warra fooniin bichaa guddate sammuu osoo hin taane jechuudha. Fooniin bichaa warra guddate tos keessa jira tokko isaa wala sheekii wala qeesii tokko isaa ka fayyaa qabu hin jiru as keessa jiru. Warra fooniin bichaa guddatan tos keessa jira jechuudha. Warra foon bichaa guddatan foon bichaa baadhatanii foon bicha tuyyuu akkanatti isin guddate maqaa foon bichaan guddatan qabdan malee tokko isaa namni isin nyaan jiru as keessa. Osoo namni isin nyaan jiraate ijoollee gastii ijoollee sentanii dubbiin baachaa mara jechuudha. Hundi keessa warra fooniin guddatan foon guddatan jechuudha akka gahaa akka arbaa jechuudha. Foon bicha baadhatanii deemtan. Isin argee kaleessa hunda keessan takkaa teessaniin taa'ee isin laalaa ture jechuudha. Ijoolleen mataa isaanii gubbaa teessee naatiin akkas maalii yaadate maalii akka qotamteeti waliin jette asi carraa naa kennaame salaam aleekum carraa naa kennaame salaam aleekum ijoollee carraa nu kenna ijoollee nu carraa argannu kaan ol buusan kaan gad deebisan kaan ol buusan kaan gad deebisan afumaa carraa walii kenniti kaa wal masattee wal fiddee afumaa carraa walii kenniti ijoollee salaam aleekum ijoollee. Sagaleen kiyya jira ijoollee. Barakallah fiikum jira sagaleen kiyya. Nuti si dhaga'eessa.
Tafaafura jechuudha. Tafaafura boottii luka takkaatiif kaalsii luka takkaa kaatee dhufee gastii san gubbaa taa'e. Ijoollee sagaleen kennan jiru. Guddaa qabna asirraa. Namoota gugurdaa kenna sanniin. Ebeluu ka jennu kanneen jechuudha. Gugurdaa kenna kanneen ijoollee keessa taa'ee bara. Torbee takka caala asirraan dubbatan. Torbee tokko caala obboleessa kee. Torbee takka caala. Asiin dura daabboon gadi baatee nama 7,000 laalanii. 7,000 nama 7,000 taaziyaa daabboo dhanne. Nama 7,000 taaziyaa warra waltumee dhanne. Nama 10,000 taaziyaa warra dheengaddan argine gaafa arsiidhaa fi harargeedha. Nama 10,000 halkan guutuu taa'aa bulanii dubbii takka osoo hin fidne gastii gubbaa bu'an. Nama 10,000 gastii gubbaa taa'aa bulanii bara. Gastii gubbaa taa'aa bulanii yoo injiraa bulanii jechuudha sheekaan ka sheeka ka qeesii ka gugurdaa kun dhuftee maarra jedhanii akkasii ijoollee tana qabatanii jechuudha. Nama 10,000 taa'aa jiru gubbaa bulanii osoo dubbii takka hin fidin galgala sa'aatii akkanaa irraa osoo ta'an subii lukkuun itti jennaan hundinuu yoo rafuudhaaf gastii keessaa yaa'ee kute. Walit dachaateetuma walii araaramte. Walit dachaateetuma walii araaramte. Kunama gastiira waliin kolfanii waliin taphatan jechuudha. Ka du'e achi darbanii dhiisanii bar uummanni kunniin jechuudha. Uummanni hadda asirraa akkanatti kiilootti kennatanii isin waliin haasoftan kun gaara Su'uudii kana keessatti nama 5 biraa dhumatee 50 nama 50 baanii 5 biraa dhumatee 45 Su'uudii seenanii jechuudha. 45 biraa dhumatee nama 5 wal qabatanii Su'uudii seenan duuti lubbuu nama isaan biratti rakasaa jechuudha. Wal ajjeesanii tiyyaa jiraachuun tiyyaa jiraadhaan isaan biratti rakasa. Du'a bar namni yeroo hunda barreef akkana laala karaa rabbi wal bira taranii karaa kanatti jechuudha gaara kana keessatti jechuudha. Duuti isaan biratti rakasa uummata kan